Jekii ana kana taa'ee silaalaa yeroo jettee dhungattu. Har'a Ragaa dhungannaan fidi qaamsee ijuma keessana yoo kameeraa ta'e waraabee ta'e fidi. sijammar ani waraabu wanta namni akka waraabu naannoo koo hundi keessanuu thank you galatooma isinaaf jiraadha. Galatooma Ana fi kan dibataa. akkas jedhu san hin jiru. Ni waraabuu laan bilbila waraabuu hin jaalladhu. Adabbii meeqatti isaa? Habibti anuu si adabaa ol ka'e sirraa qabaa barkuma sadii. Akka kanaa booda akka darbe darbeera. No darbee wayitu hin jiru kuma sadii sirraa qabaa tokko adabbii tokkoffaa. Adabbii tokkoffaa. Taaptaafitti muddaa. Sirba aadaa jimaanoo isii muuxawwaadha. Akka muuxawwaa kana taphatti. Tokkoffaa. Yeroo 50 qucci bidiggii buuta. Lammaffaa sirba sirba hin sirbitu ishee. Lammaffaa warri quraana jettan quraanaan qixaatii keessan nama hin qaxxa'u hin qaxxamuun sababni isaa maal beektaa kun meedaa quraanaatii miti. Guys ababa 17 namni garagara. Ababa 17. Lammaffaa isinitti himu isinummaan guutaa kan qixaatii barbaadaara. Isin umti guutaa beekaa. 17 namni garagara. Martillee osoo isin karaa dhuna jalaa dhumati. Amma deemaa tan garuu waan guutan fakkaata. Inshallah hin guuta bismillah hin guuta. Ababaa 10 qofatu hafe 9. Namni garagaraa ababaa 17 guys hin qabdanii? My family. Family. Wayne maaluma ta'e family kee kun nama garagaraati bar nam tokko chaamiti Samiraa qofaa miti. Nama garagaraattu ababaa 17 kee. Nama torbatu hafe. Namni torba abaaboo. Nama jaha. Daddafaa ay dhume bakka seekee hundinuu. Galatooma lamaan nyaa. Eshi. Qixaatii sadaffaa. Lammaffaa Qixaatii harkaan kee akkana gootee. Qixaatii lammaffaa. Harkaan kee akkana gootee achi siqxee gara maggaarajaa san jechuudha. Biiftuu giiftii duree qorataa jettee yeroo 25. Mustahiil. Qixaatii bar. Sadaffaa. Mustahiil hin jedhe. Sadaffaa. Mustahiilimi. Sadaffaa. Achi siqxee biqiltuu zeeroo itti quba kan kee akkana gootaale zeeroo martallee quba kan kee zeeroo itti yeroo 20. Biqiltuu queen. Qixaatii seeraan fudhadhu. Amma kuinii bira jirru bar. Ani qucci bidiggi illee hin jedhu jedhu. Naa jijjiirra. Hin filatta. Hin adabamu qixaatii akkasii. Naa jijjiirra. Sadanuu naan ta'an. Laazim. Sirri fixa malee. Biiftuu giifti duree illee hin jedhu. Biqiltuu giifti dureedha. Qucci bidiggi illee hin jedhu. Sorry. Yalla roh. Roh wade qixaat. Afraffaa tokko jiru. Qixaatii sadaffaa. Qixaatii tokko qofasi wanti godha. Okay. Wallahi hin jijjiiru. Qixaatii ammoo seeraan fudhadhu. Qoy silkii kana kaasee kaa. Tekstii deebisee kaa. Qixaatii afraffaa. Qixaatii afraffaan hin jiru garuu afraffaa. Mee sirraa barreessaa isin.
የሆነ ተንኮሌ ወይ ያዲ ወራ ወላ ማላ ደቡ ደምዛየ እንዱሜ ቂጣቴን ታኒ ብናን እና ደባ ሙላ ዱጋ ቂጣቴ ዱማ ከጀላ guys tap wala lo no wala lo duwe na ba mo kasi wala lo jechisis ቆረታ ሲፋርሱ nan farsin thank you anu farfadda afan guutate qorata si farsu jedhani ማረኮ ቀብ ተባዳ ታብታ ቪዲ ሙዳ ጋይስ አርከ ኬሰን ዳብና my family Quraana qixaati geemii irratti nama qaxxawu warreen quraana jettan sababni isaa ani kun geemiidha malee iddoo quraana itti qaranii miti. Abaabaa kudha takka guys. Abaabaa kudha takka namni garaa. Ofiif kennatti simoo jettee dhaaru jarrasi. Abaabaa kudha takka namni garaa ta'us hin madamu. Wallahi silkiin wanti biraa qabu. Abaabaa kudha takka namni garaa faamti. Echile kuna silkiin. Kuno lafa kaa'eera. Aya guys ababaa kanaaf hin dhumatee iyyuu lakka. Sadaffaa. Sirban sirbitu isheen sirbitaati. Sirban. Isheen sirbitu muxawwaa taphatti isin jee barduru. Qaaraa qabdaa mana keessaa. Qaba. Kushiinaatti nan argin dhugaa kushiinaan asii narraa fagoo jechuudha. Wallahi manichi akka malee guddata. Kilaasii seenee jira nama. Wayyee. Maal qaxxawu guys. Achi siqii dhaabadhuuti. Qorataan anaaf haraam biiftuuf halaal jedhi yeroo 30. Qorataan anaaf halaal biiftuuf haraam. Qixaatii seeraan fudhadhu. Qixaatii seeraan fudhadhu achi siqii biqiltuu. Qorataan anaaf haraam biiftuuf halaal jedhi achi siqii. Qorataan biqiltuuf halaal biiftuuf haraam. Wallahi seeraan fudhadhu. Warabbal kaabaa seeraan fudhadhu. Qixaatii kana keessaa tokko fudhadhu. Yalla shuu. Qaxxayim kaa tokko qaxxaam. Qixaatii afur si kennee bar. Guys. Taataaf godhaa. No, biloo godhi asii yoo baate biloo gochuu dhabuu dandeesse waan ta'eef biloo miti.
warra immoo quraana as keessatti afaan bantanii ani quraana qixaatii keessatti hin fidu sababni kun meedaa geemiitti taphannu malee meedaa quraanaatti taphannu miti yeroo dhibbarra deebisanitti mesin nama dhageessan an quraana geemii irratti qixaatii nama sin qaxxa'u ofis sin qaxxa'u qixaatii quraana as keessa makuun hin danda'amu kun geemiidha bar maal taatan quraana geemiidhaan miti kan madaallamu yalla biqiltuu Adabbiin keen harkaa wabbadee bar. tokkoffaa qorataan biiftuu falaal anaaf haraam jetta tokko yeroo 20 yeroo 30 yeroo 50 ummachisittee qucci bidiggii yeroo deebitee ammachisittee biiftuu giiftii duree qorataa jette yeroo 30 mallee. Naan taane hundinuu. Sii ta'eera qaxxaa. Naan taane. Bidhadhu qaxxaa. Bishaan sii dhuga. Inshaallah maaliin maraadhee ka bishaan soo baasu bishaan otoo jedhee qaatan jedhu qabbanaa jechuu bar bishaan soo baasu akka qabbanuuftu qaaraan otoo jiraate waan si gubee ibi. Jalatoo. Qaaraa mini keessaan qabu sadii. Galatoom shukuraa. Ucci bidiggiin jedhu jedhi asirratti. Emi jedhi. Hai kanneen keessaa tokko fira dhugaa shuu. Qorataan illee anaaf haraami jechuu hin danda'u hin beekamu. Hin beekamu jetti jijjiiraa jira yeroo sadii yeroo si afur si godhee jira. Hin beekamu san waliin itti deemna deema. Yalla. Faamiliidhaan miti odoon ta'in ofii keetiin murteessi. Gudii bar. Qixaatiin hundinuu naan taane. Way kayyuu taali seen jedhi. Bidiggii diddu deemii nafaarsi. Nafaarsuu diddu qorataan akkas jee. Illeen faarsu qucci bidiggii illeen hin jedhu qorataan illeen akkas hin jedhu. Akkam taatare maal qaxxaamuu feeta? Waan biraa. Waan biraa hin jiru. Hin jira. Waan ofii fedhee mi kasi qaxxa waan ati feete odoon ta'in waan ofii kootii fedhe kan si qaxxa. Naan taane ka adabbichatu naan taane bar waan jedhamu miti sadanuu. Kasirti kan jedhamudha. Tama biqiltuu gifti dureedhaa teessoo biiftuu gifti duree jechuu hin danda'u. Kan akkanaa sadii osoo naa kan ta'e kanneen keessa tokko filadhaan. Wal beennaa bar. Sirriitti wal beekna yeska hiiqatta. Baddee samka keessaa wal beekna garaa keessaa jedhe namtichi. Torbaan tokkoo fi amma gadi bu'iitii piroofaayilii suuraa kee godhadhu deebi. Kan qorataan godhadha geessi. No qixaatiin kan qorataa miti kan jedhaa jiru. Kan si qaxxamu qaxxamu biqiltuu qixaatii kiyya fudhadhu. Gadi bu'iitii piroofaayilii kiyya irra kaawwadhu deebi suuraa amma namarraa qabu kan. Mataa gad deebisee moo ol deebisee? Mataan kee gadaa deebi'umaaf ganna deebifte mataan gad deebi'u. Ati mataan gad deebi'u. Musi. Yalla. Nyaari gaa suuraa kee keessa. Kanuma gadi buusi yookaan FB irra dhaqee gadi buusi.